Akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota hordoftoota jiruutuubii nageenya waaqaa isin ta'u hadha waa'ee seelular respireeshinii guutumaan guututti kan waliin qo'annoo ta'a itti hafuufnuuti. Hadha seelular respireeshinii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 viidiyoo afaan oromootiin irra isin hojjedha. Seelular respireeshinii keessatti glycolysis, Krebs cycle yookiin tricarboxylic acid cycle, electron transport chain, ATP production kana duudii bakka keessatti qo'annu jechuudha. Akkasumas isteeppiin wantoota uumamanuu isin ta'a himaa yaanaa itti hafuufnuuti. Let's see the aerobic respiration. The purpose of cellular respiration is to harvest energy from glucose and convert it into ATP with help of oxygen. Yes, using the glucose molecule, we convert it into ATP. We can convert glucose molecule into ATP by two ways. Those are substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation. When you say substrate level phosphorylation, we produce ATP not by ATP synthase enzyme. We produce it from high energy bond molecules such as, for example, phosphoenol pyruvate, also 2,3-bisphosphoglycerate. These are high energy molecules. We can produce ATP from those molecules by substrate level phosphorylation. By oxidative phosphorylation, as everyone knows, FADH2 and NADH coenzymes are produced in the glycolysis pathway, in link reaction, in Krebs cycle. When those coenzymes, those are NADH and FADH2, are produced, these are not direct ATP, so they must be converted into ATP. This is with the help of oxygen, right? So if there is no oxygen, completely there is no oxidative phosphorylation, there is no Krebs cycle, there is no link reaction. The only reaction can occur with the absence of oxygen is glycolysis. Okay, let's see the glycolysis. Here, as you can see, glycolysis occurs in cytosol. Irra isin deebi'uu fi faayidaan sababni akka ATP yookiin cellular respirationin sababni inni barbaadamee fi seelii fi glukoozii irraati ATP produce gochuu yookiin anniisaa seelii keenyaati kennu jechuudha. Anniisaa kana glukoozii irraati seeliin keenya bifa lamaan argata. Isaanis substrate level phosphorylation fi oxidative phosphorylation jechuudha. Substrate level phosphorylation gaafa jennu molekiiloota kanneen akka phosphoenol pyruvate warroota bondii yookiin phosphatic groupii baay'ee qabu. Warri baay'ee phosphatic groupii baay'ee qabu, energy baay'ee qaba. Isaan irraati ADP irratti inorganic phosphate isaan irraa fudhannee itti deene ATP produce gochuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo bakka oxygeniin jirutti oxidative phosphorylation ATP baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Oxidative phosphorylation kan jedhamu kuni enzyme ATP synthase jedhamuun coenzymoota kanneen akka NADH fi FADH2 irraati ATP produce godha jechuudha. Inni kun naannoo parsantii 90 karaa kanaan produce godha jechuudha. Karaa substrate level phosphorylation enzyme ATP synthase moti. Garuu enzyme biraatiin fakkeenyaaf enzyme kanneen akka pyruvate kinase isaan akkanarraati enzyme biraa fayyadamee ka'ee substrate level phosphorylation hin gaggeeffama jechuudha. Glycolysis gaafa gaggeeffamu saayitosoolii keessatti gaggeeffama. Saayitosoolii fi saayitopilazimiin wantoota garaagaraati sirrii addaan baafachuu qabdan. Saayitosoolii gaafa jennu only liquid part of the cytoplasm jechuudha. Garuu gaafa cytoplasm jennu
Saayitosoolii liikuudii paartiilee ta'ee akkasumas orgaaneellii keessa jiran dabalatee orgaaneellii kanneen akka maayitookondoriyaa, raayibozoomii, golgi apparaatas kana hundaanuu bakki isaan keessa argaman saayitoopilaazimii jedhama jechuudha. Saayitosooliin immoo liikuudii paartii qofaa jechuudha. Kanaafuu gilaayikoolaayisisiin eessa gaggeeffama? Saayitosoolii keessatti gaggeeffama jechuudha. Gulukoosiin gaafa nuti midhaan kanneen akka kaarboohayidireetii fayyadamnu yookiin seeluma keenya keessattuu pirootiinii garaagaraa irraatii hin qophaawaa jechuudha. Gulukoosiin wantoonni baay'een gara seelii keenyaa yeroo seenanuu gara gulukoosiitti jijjiiramanii isaanitti fayyadamna jechuudha. Gulukoosiin kun dhiiga keenya keessaatii gara seelii keenyaa seena. Gaafa gara seelii keenyaa seenu oksijiinillee qabatee seena jechuudha. Oksijiinillee qabatee seena. Garuu gilaayikoolaayisisiin kun bifa lamaan gaggeeffamuu danda'a. Tokkoffaa aeroobik respireeshinii kan jedhamuu fi lammaffaa anaeroobik respireeshin kan jedhamu jechuudha. Aeroobik respireeshin jechuun isa oksijiinii fayyadamee respireeshiniin gaggeeffamu jechuudha. Inni kun gilaayikoolaayisisii, link reaction, Krebs saayikilii fi oksideetiif fosfooraayileeshinii, elektiroon tiraanspoortii cheenii hunda of keessatti qabata. Garuu gilaayikoolaayisisii anaeroobik inni jedhamu immoo saayitoopilaazimii qofa keessatti gaggeeffama. Akkasumas inerjiin neettiin nuti argannu ATP 2 qofaa jechuudha. Let's go on to the aerobic respiration. First, the glucose enter into the cell, and this glucose with the enzyme called hexokinase and using ATP. Sirriitti ilaalaa. Kuni glukoosiidha. Glukoosiin kun ATP fayyadama. Asitti hexokinase jedha. Enzyme hexokinase yookiin glucokinase illee jechuu dandeenya. Addee kanatti akka asii argitan kana ATP jira. ATP gara maalitti jijjiirama? Gara ADP'tti jijjiirama jechuudha. Enzyme, by the way, hexo means 6 carbon. It indicates the 6 carbon of the glucose. Kinase means addition of what? Phosphate group. So enzymiin hexokinase jedhamu kuni ATP irraatii fosfeetii takkatti fuudhee ka'ee gara glukoosii dhiyaa. Kanaafuu glukoosiin kuni glukoos 6 phosphate. Fosfeetiin tokkochi glukoosii kaarbanii 6 irratti baay'inni ta'eera jechuudha. Achirratti attaachii ta'eera jechuudha. Ifaamuti ATP jechuun adenosine triphosphate. ADP no adenosine diphosphate. By the way, maqaan ATP jedhamu kuni maalirraa dhufe? Adenosine triphosphate. Adenosine, when we say it is the combination of adenine, nitrogen base and ribose sugar. Argitanii miti? Adenine triphosphate wanni inni jedhamu dhabee fi shukkaarri illee jira jechuudha. Kanaafuu shukkaara sanii fi adeniniin walitti adenosine jedhama. Tiraa jechuun 3, phosphate jechuun maaltu jira? Nitrogen base adeniniin jira, ribose sugariin jira. Achiin duuba maaltu jira jechuudha? Ribose sugariin jira. Sadaffaarraan maaltu jira? Phosphate 3tu jira jechuudha. ATP'n kuni inerjiin glukoosii kuni eessa keessatti stored ta'eera? ATP kana keessatti stored ta'eera jechuudha. Ifaamati? ATP'n ADP caalaa inerjii qaba. ADP'n AMP caalaa inerjii qaba jechuudha. Phosphate bondii kana keessatti inerjiin baay'een anniisaan seelii keenyaa kennamu baay'een achi keessatti tuulameera jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa ATP'n gara ADP'tti jijjiiramu naannoo 7.3 kiiloo kaaloorii of keessaa qaba jechuudha. Guddaa jechuudha. 7.3 kiiloo kaaloorii of keessaa qaba jechuudha. ATP'n tokkochi gaafa gara ADP fi inorgaanic phosphate gaafa jijjiiramu ATP'n gara ADP fi inorgaanic phosphate gaafa jijjiiramu anniisaa naannoo 7.3 kiiloo kaaloorii kennaa jechuudha. Anniisaan seelii kanaafuu eessa keessatti stored ta'ee argama? ATP keessatti stored ta'ee argama jechuudha. Enzymiin nuti jalqaba fayyadamne eenyu? Hexokinase. ATP gara eenyutti jijjiiranneerra? Gara ADP'tti jijjiiranneerra. Hexokinase gaafa jedhu hexo kaarboonii 6 ta'uu mul'isa. Kinase jechuun immoo fosfeetii kennaa jechuudha. Hexo kanaaf yookiin
gulukoosii fi fosfeet giruuppii kennaa jechuudha. Kanaafuu kaayinees gaafa jennu gisee hundaayyuu fosfeet giruuppiin moolikiilii ta'ee fi kennamaa jira jechuudha. Ifaamati. Kanaafuu fosfeet giruuppii eenyu kenname? Gulukoosii kenname jechuudha. Kanaafuu gulukoos 6 fosfeetiin uumamaa jechuudha. Then by the way, this is irreversible reaction and this is one of the regulatory enzyme of the glycolysis. Then as the name indicates, the second enzyme says phosphoglucose isomerase. Phosphoglucose isomerase. This converts the glucose into fructose. Isomerase means the enzyme that converts one molecule into its isomer. Enna amma fructosiin kuni isomerii glukoosii jechuudha. Kanaafuu enzymiin karaa eenyu hexokinase. Hexokinasiin kuni phosphate giruuppii glukoosii irratti edaa. Inni lammaffaan immoo phosphoglucose isomerase. Glukoosii kana maani glukoos 6 phosphate hangafaa kan maan godha isomerase godha gara fructosiitti jijjiira jechuudha. Then the third enzyme is phosphofructokinase 1. Egite phospho asin laala sirriitti hubadhaa. Phospho then fructose. I said before, whenever we say kinase, we are adding the phosphate to that molecule. So phosphofructokinase means we are adding to phosphofructose. So we add the one using ATP. Here we use ATP by the way. Then from ATP we take inorganic phosphate. That inorganic phosphate comes and binds to the fructose 6 phosphate and becomes fructose 1,6 bisphosphate. There is difference between the fructose 1,6 bisphosphate and fructose 1,6 diphosphate. When you say diphosphate, when the phosphate groups are bonded to each other, but if they are not bonded to each other, we say bisfructose. Okay, the phosphofructokinase enzyme is the regulatory enzyme of the glycolysis, rate limiting enzyme of the glycolysis. That means if this enzyme is activated, remember, if this enzyme is activated, the glycolysis will be activated. If this enzyme is inhibited, the whole glycolysis will be inhibited. So whenever we want to activate glycolysis, we should activate the enzyme phosphofructokinase 1. And also this step is the committed step of what? Glycolysis. Regulates the pathway, ensures controlled use of what? Glucose. Okay, once it reached this region, if the phosphofructokinase 1 is activated, it can go through all glycolytic pathway. This fructose 1,6 bisphosphate is converted into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Indalina yeroo kamuu gaafa phosphofructokinase kuni activated ta'e yookiin gaafa inni jajjabeeffame glycolysisiin hin gaggeeffama. Gaafa inni dammoo dhorkame yookiin gaafa inni dadhabsiifame glycolysisiin hin gaggeeffamu jechuudha. Inni activated ta'eera jechuun fructose 1,6 bisphosphatein kuni fructosiin kaarboonii mee qaba? 6 qaba. 1,6 bisphosphate kaayedhu fosfeetii 2 jira. Kanaafuu fosfootii 2 kan addaan guurratee ka'ee dihydroxyacetone phosphate fi glyceraldehyde 3 phosphate uumaa jechuudha. Enzymiin reakshinii kana catalyze godhu eenyu jechuudha? Aldolase jechuudha. Hin dagatina. ATP lamaan haga piroosesii kanaatti haga sadaffaatti xumurreerra jechuudha. ATP jalqabaa reakshinii tokkoffaa irratti, isa lammaffaa immoo reakshinii sadaffaa irratti xumurreerra jechuudha. Kanaafuu dihydroxyacetone kan jedhamu triose sugar jechuudha. Triose sugarii kaarbanii sadiif keessaa qaba. Glyceraldehyde 3 phosphate illee triose sugarii, garuu inni aldose sugarii kun immoo ketose sugarii jechuudha.
Aldooleesiin inzaayimii riyaakshini kana kaatalaayis godhu jechuudha. Kan gara paayiruveetii jijjiiramu gilaayisiraaldaayid 3 foosfeetii. Daayidrooksii aseetoon foosfeetiin yoo gara gilaayisiraaldaayid 3 foosfeetiitti hin jijjiiramin paayiruveetii nuu kennuu hin danda'u jechuudha. Ifaa miti. Kanaafuu daayihidrooksii aseetoonii kana dirqama gara gilaayisiraaldaayid 3 foosfeetii jijjiiruu qaba. Inzaayimiin kun maal jedhama? Tiraayos foosfeet ayisomeerees jedhama jechuudha. Ifaa miti. Tiraayos foosfeet ayisomeerees jedhama jechuudha. Kanaafuu eegaddee sanaan baay'eetii inzaayimii biraatiin inzaayimii glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase. Whenever we say dehydrogenase, we are removing the hydrogen from that molecule. This enzyme is the enzyme that remove the hydrogen atom from the molecule. So when it removes molecule, that group should be accepted by another coenzyme. This coenzyme is what? NAD. NAD takes NAD plus takes the hydrogen from the glyceraldehyde 3 phosphate and converted into NADH. As you can see, NADH is what? Produced. Step shanaffaa keessatti NADH produced ta'eera jechuudha. Then glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate. Gara kana jijjiirama jechuudha. Addee kanatti 1,3-bisphosphoglycerate jedha. Inzaayimiin kun kaayinesii miti. Fosfeetii lama eessaa dhufee isa jedhuu fi ekstiraasellulaar filuudiyaa bakka biraatiiti. Fosfeetii addee biraa jiru keessaati. Uja malee inzaayimiin kun hin kennineef jechuudha. So this one is converted into 3-phosphoglycerate by the enzyme called phosphoglycerate kinase. Addee kanaatti maaltu uumama jechuudha? Glyceraldehyde 3 phosphatein gaafa gara 1,3-bisphosphoglycerate jijjiiramu naadii gara NAD plus is converted to NAD H jijjiirama jechuudha. Asitti immoo inniin kun gaafa gara 3-phosphoglycerate jijjiiramu ATP produced ta'a jechuudha. ATP is formed. Substrate level phosphorylation generates what? ATP. Dhagite? Substrate level phosphorylation ATP generate godha jechuudha. ATP eessatti produced ta'eera jechuudha. Isa kanarratti NADH produced ta'eera. NADH produced ta'eera. Isa kanarratti immoo maani ATP produced ta'eera jechuudha. Produced ta'eera. Then this is converted into 2-phosphoglycerate by enzyme called phosphoglycerate mutase. Phosphoglycerate mutase. Mutase jechuun foormii tokkorraa gara foormii biraatti jijjiira. Then this is converted into the phosphoenol pyruvate by enzyme called enolase. Then phosphoenol pyruvate is one of energy-rich molecule. This gives the phosphate group for the ADP and it forms the ATP. So it is converted into what? Pyruvate. Here also what is produced? ATP is produced here. ATP is produced here also. So how many ATP is produced? 2 ATP and 1 NADH. But this can also be converted into glyceraldehyde 3 phosphate. Dihydroxyacetoniin kun gara glyceraldehyde 3 phosphateetti jijjiiramee danda'a waan ta'eef inniin kunillee karaa kanaan maalitti jijjiirama jechuudha? Paayiruveetitti jijjiirama jechuudha. Paayiruveetitti jijjiirama. Eega gara paayiruveetitti jijjiirameen duuba kunillee maal kenna? Naadii tokko, naadichi tokko akkasumas ATP meeqa kenna jechuudha? 2 kenna jechuudha. How many ADP is produced? What is produced? 2 pyruvate, 2 ATP, 2 NADH. 6. This 2 pyruvate, 2 ATP,
to NADH. Why is ATP is to, this is net ATP, not total ATP. From here we get to ATP. When we multiply this by 2, it is equal to 4 ATP. So remember that in this step and in first and third step, we invested 2 ATP here, as you can see, and the 2 ATP is invested. So for ATP minus 2 is equals to what? 2 ATP. So here we have what? 2 pyruvate, 2 ATP, and 2 NADH. Okay, this is all about the glycolysis in aerobic respiration. So here it can be regulated by enzyme. It can be regulated. For example, G6P inhibits if there is many G6P baay'ee yoo jiraate gulukoosiin gara G6P'tti akka hin jijjiiramnee fi feedback inhibitioniin inhibit godha jechuudha. Activated by insulin. Insuliiniin activate godha glycolysis kana jechuun gulukoosiin fakkeenyaaf dhiiga keenya keessatti gaafa fakkaanee diyaabeetisii waan fiduu fi yookiin dhukkuba sukkaaraa waan fiduu fi gulukoosii dhiiga keenya keessa jiru kaan gara maashaalee keenyaa geessee akka inni achitti tuulamuuf, kaan gara tiruu keenyaa geessee akka inni achitti tuulamuuf, kaan immoo dhiiga keessaatii akka seeliin keenya caccassee nyaatee fixuu fi taasisaa jechuudha. Insuliiniin kanaafuu piroosesii kana activate godha. Gulukaagoon inni jedhamu immoo maal godha? Inhibit godha jechuudha. Maaliif gulukoosiin dhiiga keenya keessa jiru waan xiqqaateeruu fi ka jiru akka balleessinee hin fidnee fi akka nuti glycolysis akka nuti hin gaggeessinee fi dhoggaa jechuudha gaafa gulukoosiin xiqqaan jiru jechuudha. Okay. Let's go on to the link reaction. Link reaction is also called the pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation. As you can see, it occurs in mitochondrial. It occurs in mitochondrial matrix. Pyruvate molecule is converted into acetyl-CoA. Pyruvate has the transporter which transports them into the plasma membrane. They can pass the plasma membrane through their receptors. But acetyl-CoA cannot be transported in this one. It is only produced in what? In the matrix. Matrix is the space which is found in the inner mitochondrial membrane, right? It is found in the, that means it is bounded by the inner mitochondrial membrane. This pyruvate, when it's converted into acetyl-CoA, it gives what? Carbon dioxide. Pyruvate is carbon 3 molecule, so acetyl-CoA is carbon 1 molecule, right? And during this time, NAD is converted into NADH, right? We have one NAD. Then the enzyme is what? Pyruvate dehydrogenase complex requires TTP, lipoic acid, fat, CoA, and NAD. Okay, why is this enzyme participated? It converts pyruvate into what? Acetyl-CoA. This links the glycolysis to what? To the Krebs cycle and produces what? NADH and what? Carbon dioxide. Okay, this one is inhibited by ATP, by NADH, by acetyl-CoA. When we say this, when there is many ATP, the function of the acetyl-CoA is to enter into the Krebs cycle and to produce many ATP through the oxidative phosphorylation. If there is many ATP, those produced many ATP in feedback mechanism, they inhibit the enzymes. So if the enzymes are inhibited, so the process cannot undergo. So also NADH, if acetyl-CoA enters the Krebs cycle, now also produces what? NADH. If there is many FADH2, also this process will be inhibited, the conversion of the pyruvate into acetyl-CoA. Okay, then
Why this stage? Irreversible step that commits pyruvate to aerobic respiration to produce NADH and releases what carbon dioxide. This acetyl-CoA goes into the Krebs cycle. So if after it reaches the Krebs cycle, it is converted into NAD, fat, ATP, also into the carbon dioxide. Kanaafuu paayiruveetiin kuni gara acetyl-CoA kana gaafa jijjiiramu maali tokkochi produce ta'a jechuudha. Acetyl-CoA'n kuni deemee ka'ee Krebs cycle seenaa. Krebs cycle keessatti ATP baay'ee produce gochuu fi nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf Krebs cycle keessatti naadii sad FADH2 tokkoo fi ATP tokko produce ta'a. Isa kana hunda yoo waan paayiruveetiin lama ta'eef gaafa lamaan baay'inyu naadichi 6 FADH2 lamaa fi ATP lamatti produce ta'a jechuudha. Kanaaf energy baay'ee produce gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Gaafa ATP'n keenya baay'ee ta'e inni kun nu barbaachisu jechuudha. Gaafa naadichi illee baay'ee ta'e produce gochuun nu barbaachisu jechuudha. Energy waste akka nu jalaa fi hin teeneef jechuudha. Ifaamuti, let's go on to the Krebs cycle. This one is the Krebs cycle or citric acid cycle. Sometimes it is called so. Let's see. Okay, Krebs cycle. The acetyl-CoA formed from the oxidation of the pyruvate enters the cycle. Here there is in matrix already there is what oxaloacetate. Acetyl-CoA and oxaloacetate combined together to form citrate. This citrate is converted into isocitrate. Then when it's converted from isocitrate to alpha ketoglutarate, it eliminates one carbon dioxide. Also, when it is converted from alpha ketoglutarate to the succinyl-CoA, it releases one carbon dioxide. And also, when succinyl-CoA is converted into succinate, it produces what? GTP or ATP. When succinate is converted into the malate, this also produces what? FADH2. FADH2. The malate is converted into oxaloacetate. That means that it gives its hydrogen to the NAD, and the NAD is converted into NADH. So the cycle continues. The enzymes used in this reaction, citrate synthase, this enzyme catalyzes the reaction between the acetyl-CoA and oxaloacetate. እና saayikiliin kuni bakka acetyl-CoA'n energy isa keessa jiru hundaayyuu as keessatti produce godhee ka'ee bifa ATPtiin akka seeliin keenya energy baay'ee argatuu fi taasisaa jechuudha. Ifaamati. Let's go on to the fourth one, oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation occurs in mitochondrial inner membrane, not in the matrix. It occurs in mitochondrial inner membrane. This is inner membrane. The inner membrane is not permeable to small molecules such as hydrogen ions, sodium ions. It is not permeable for them. So in there, you know, in Krebs cycle, 6 NADH, 2 FADH2, and 2 ATP is produced. This is the ATP, but these two should be converted into ATP so as to be the direct source of energy for the cell. So we get energy from these molecules, right? So these molecules, as you can see, this is complex 1. This is complex 1. This is complex 2. This is ubiquinone. This is complex 3. This is cytochrome C. This is complex 4. This is complex 5, or the enzyme called ATP synthase, right? This is the enzyme ATP synthase. What occurs in electron transport chain or
in the reaction of the oxidative phosphorylation, the NAD gives two electrons to the complex one, or the complex one. That electron is transported to complex 2. The complex one pumps for hydrogen ions from the matrix to intermembrane space. As you can see, this position is matrix and this is intermembrane space, right? So we remove positive ions from the matrix to the intermembrane space. On the second complex, FADH2 transports 2 electrons, right? But the complex 2 does not pump any hydrogen ions. So the net hydrogen ions from complex 1 and complex 2 is 4 hydrogen atom. Then the complex 2 transports its electron to the ubiquinone. This ubiquinone also transports its electron to complex 3. This complex 3 pumps 4 hydrogens from matrix to intermembrane space. Okay, so then complex 3 transfers its electron to the cytochrome C. This cytochrome C transports the electrons from complex 3 to complex. In complex 4, once electron is reached there, the complex 4 pumps 2 hydrogen ions. After that, the electrons carried from complex 1, complex 2, complex 3 reach the complex 4, and the complex 4 transports those electrons to the final electron acceptor. It takes this electron and react with hydrogen ions and convert it into the water molecule. So we are in photosynthesis from carbon dioxide and water we produce glucose and oxygen, and in cellular respiration we produce carbon dioxide and water. The carbon dioxide is produced in the Krebs cycle, whereas the water is produced in what? In electron transport chain. These 4 complexes are found in electron transport chain. Once electron transport chain is passed, we come to the now we come to the chemiosmosis hypothesis. This hypothesis says ATP is produced from the what? From the gradient of the hydrogen ion, from the gradient of the pH, and also it is produced from electrical gradient. It says, when you say gradient, in the intermembrane space there is high concentration of positive ions, that is hydrogen ion. In matrix there is high electrons or low hydrogen ions. So using this gradient, the enzyme called ATP synthesizes the ATP from the hydrogen ions, which forms the electrical gradient. This ATP synthase rotates as hydrogen ions get into the pore. So when it rotates, the active site is changed. When the active site is changed, ADP and inorganic phosphate are bound to it and ATP is formed. This is electron transport chain. In the chemiosmosis of the oxidative phosphorylation, 4 hydrogen ion forms 1 ATP. 4 hydrogen atoms form 1 ATP. NAD, as you can see, in complex 1, it pumps 4 hydrogen ions. In complex 2, it doesn't pump. In complex 3, it pumps 4 hydrogens. In complex 4, it pumps 2 hydrogens. So NAD generally pumps 10 hydrogens. These 10 hydrogens, one ATP is equal to 4 hydrogen ion. So one NAD produces how many ATP? It produces 2.5 ATP. What about FAD? FAD doesn't pump hydrogen in complex 1. It also doesn't pump hydrogen in the complex 2.
but it pumps for hydrogen in complex 3. It pumps for hydrogen ions. In complex 4, it pumps 2 hydrogen ions. So it is equals to 6 hydrogen ions. These 6 hydrogen ions, 1 ATP is equals to 4 hydrogen ion. So 6 hydrogen ion forms what? 1.5 ATP. So using the part H and NADH, which is found in the which is produced in the Krebs cycle, in oxidative phosphorylation, we produce what? ATP. Isin galeera George. Irra isin haa deebi'uti. Oxidative phosphorylation kana keessatti wanni isin argitan kuni kompleksii hydrogenii transport gara alaa baasichaaf fayyada. Akkasumas elektiroonii NADH fi ADH2 irraatii fuudhee gara final electron acceptoriitti dabarsaa jechuudha. Ifaa muti. Maatriksii keessa hydrogeniin xiqqaa ta'uu qaba, ala guddaa ta'uu qaba. Maaniif ATP synthesize godhuuf dirqama? Maanii isloopiin uumamuu qaba jechuudha yookiin giraadiyentiin uumamuu qaba jechuudha. Gaafa kana bakka kanaan hydrogeniin intermembrane space keessaatii gara maanii seenaa? Gara ATP synthesis seenuuni. ATP synthesis kana active site isaa jijjiirama. ATP synthesis by the way enzyme kana gaafa rotate, enzyme kun gaafa rotate ta'u active site isaa jijjiirama. Gaafa active site isaa jijjiiramu kana ADP fi inorganic phosphate dhufanii bound itti ta'uun ATP'n produced ta'a jechuudha. Akkuma amma isin agarsiise ATP'n tokkochi ol qixa ta'a, hydrogen ayonii 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu naadiin tokkochi hydrogenii 10 paampi godha waan ta'eef 10 gaafa 4 hirru 2.5 ATP ta'a. Faadiin immoo 6 hydrogen ayonii paampi godha. 6 hydrogen ayoniin kuni gaafa 4 hirru 1.5 dhufa. Bifa kanaan ATP produced ta'a jechuudha. Ifaa miti walumaa galatti akkamiin argannee dandeenya amma kalkuleeshinii dhumaatti gaafa dhumnu Krebs cycle keessatti paaruveetii tokkocharraati naadii meeqa produced ta'a? 3. Paaruveetii lamarraa yoo ta'u meeqa? 6 NADH. Faadii meeqatti produced ta'a? Tokko produced ta'a. Gaafa paaruveetii lama ta'u meeqa? 2 faadii H2 then ATP itti haala keenyuuti. In link reaction, there is how many? 1 NADH is produced, but we have 2 pyruvate from glucose. So how many NADH? 2 NADH. Link reaction keessatti NADH meeqa produced ta'e? 2 produced ta'e jechuudha. Ishi achiin duuba akka hin daganne. Glycolysis keessatti NADH meeqa produced ta'e jechuudha? 2 produced ta'e jechuudha. NADH 2 NADH is formed in what? In glycolysis. So kana meeqaan baay'ina jechuudha? Krebs cycle keessaati gara oxidative phosphorylation ATP synthesis fayyadamnee meeqa arganna? Jabaayisuu meeqaati? 2.5 jechuudha. Meeqa? Kanaafuu kun ATP 15 nuu kenna. Faadiin H lama immoo meeqa nuu kenna? ATP 3 nuu kenna. 3 ATP. Kanaafuu Krebs cycle keessaati meeqa arganna jechuudha? 18 ATP jechuudha. ATP 18 plus 2 ATP. 2 ATP in the dinner substrate level phosphorylation in ATP arganna jechuudha Krebs cycle keessaa. Ifaa muti. Kanaafuu walumaa galatti Krebs cycle keessaati. Krebs cycle oxidative phosphorylation in ATP 18 arganna. 18 arganna. ATP 2 substrate level phosphorylation produced in ta'uu jira. Kanaafuu meeqa jechuudha? 20 ATP produced in what? In Krebs cycle. In link reaction, 2 NADH, that is link reaction. Link reaction is equals to 5 ATP. 5 ATP produced ta'a jechuudha. So 20 plus 5 it is equals to 25. 25 ATP jira. Then in glycolysis there is 2 net ATP substrate level phosphorylation. We have what? 2 net ATP. 2 net ATP. In oxidative phosphorylation we have how many? 2 times. So 5 ATP. So it is equals to 7 ATP. So 25
25 plus 7 is equals to, generally we produce how many ATP? 32 ATP. Okay. 32 ATP. 32 ATP ATP 32 produce goonaa jechuudha. Maafi gisii giluukoosii irraati ATP 38 jedha gisii. 38 gisii 32 gisii 30 gisii 34 gisii 36 maafi jedha. Ka jedhu hadha isin ta'imaa jechuu hin beektan. ATP ni 38 gaafa inni ta'u tokkoffaa wasiin ta'imaa sirriina dhaga'a. Wasiin ta'imaa sirriina dhaga'a. Saayitosoolii keessatti naadi echiin produusd ta'e kuni dandeetii maayitokondiriyaal membireeni tiraanspoorterii hin qabu. Dandee gara maayitokondiriyaal seenu jechuudha. Kanaafuu beekaa maa isin ta'imaa jechuu akkaataa akkan ta'ee gara seelii seenee produusd ta'a jechuu fi inni ifiin deemu moleekiyulii biraatti enerjii kenna keenya elektiroonii kenna jechuudha. Kana irratti hundaa'uun seeliin akka bireen minaamin seeliin gosa sammuu kenna maa fayyadamanii gilaayseerol foosfeet shaatil sisteem kan jedhamu jiru. Gilaayseerol foosfeet shaatil sisteemiin kun elektiroonii naadiin gara isaa dabarsa jechuudha. Naadiin elektiroonii isaa gara gilaayseerol foosfeetiitti dabarsa. Gaafa gara isaa dabarsu inni seelii maayitokondiriyaa seenee waan danda'uu fi gara maayitokondiriyaa iseenee ka'ee maanti kenna jechuun faadii kenna. Isinii galee faadii pilaasii kenna. Faadii pilaasii kuni gara faad H2tti qayyarama jechuudha. Faad H2n ATP meeqa produce godhuu danda'a? 1.5 jechuudha. Akkasii miti ATP 1.5. Kanaafuu lama baay'isuu 1.5 meeqa jechuun ATP 3 jechuudha. ATP 3 produce godha. Gaafa naadi echiin kenna kuni karaa gilaayseerol foosfeetiitiin yoo gara seelii gara maayitokondiriyaa seene. Gaafa maaleet asparteet shaatil sisteemiin seene immoo naadiin kuni elektiroonii isaa gara eenyu dabarsa? Gara oxaaloo aseeteetii dabarsa. Oxaaloo aseeteetiin kuni elektiroonii gaafa fudhatee riiduus ta'a gara maalitti jijjiirama? Maaleet. Maaleet akkuma gaafa argitanii maayitokondiriyaa tiraanspoorterii qabaa dandee seenaa jechuudha. Maaleetiin kun seenee ka'ee elektiroonii fi sanii eenyu kenna? Naadichi kenna jechuudha. Naadi pilaasii kenna. Naadi pilaasii kennee ka'ee gara maanii jijjiirama? Gara naadichiitti jijjiirama. Naadiin achi maayitokondiriyaa keessa jiru. Achiin duuba kun gara maalitti jijjiirama? Gara oxaaloo aseeteetiitti jijjiiramee maan keessatti nu qarqaara? Piroosisii kireeb saayikilii keessatti nu qarqaara. Yookiin seelii keessaatii baa'uu danda'a. Gara asparteetiitti jijjiiramee seelii keenya keessaatii baa'uu danda'a. Kanaafuu maaliif asparteet shaatil sisteemiin sun darbe ATP'n produusd ta'u kaalkuleeshinii ammaatiin 32 ATP kaalkuleeshinii duriitiin naadiin tokkochi wal qixa ta'a ATP 3 produus godhama 2.5 isin jedhee raawwate duri ATP 3 produus godhama nama saniin 38 ATP dhufa jechuudha. ATP dhufa. Gaafa gilaayseerol foosfeet shaatil sisteemiin deemu ATP 2 irraatii hir'ata jechuudha. ATP lamaanii fi faadiin tokkochi 3 produus godha akka naadiiti. Faadiin lamaan jechuudha. Lama produus ta'a miti naadii lamatti gilaayikoolaayisisii keessa produus taate naadiin suni gara faadiitti jijjiirame faadii meeqa kenna ATP 3 isinii kenna jechuudha. 3 ida'uu kan gaafa argattanii meeqa 30 dhufa jechuudha. Ifaa miti inni kuni 30 ATP nu kenna. Kaalkuleeshinii duriitiin immoo 36 dhufa. 36 ATP dhufa. ATP sani kaalkuleeshinii duriitiin faadiin tokkochi wal qixa ta'a ATP nama nu kenna jedhanii waan qabatanuu fi baay'ee inni suni sirrii mootii over estimateedidha. Kanaafuu gaafa waan kana dhagitanii isinitti an bitaattanii jechuudha. Ka 34 jedhu immoo ATP'n 34 jedhu eessaa dhufee gaafa jettanii oxidative phosphorylation qofaarraa akka argannu jechuudha. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation qofaarraa akka argannu 34 jechuudha. Maaniif oxidative phosphorylation gaafa jennu ATP'n gilaayikoolaayisisii keessa meeqa? 2. Ka kireeb saayikilii keessa meeqa jira? 2. Kachirraafu kireeb saayikilii 2. Gilaayikoolaayisisii keessatti naadii minaaminii hafu liink riyaakshini keessaa akkasumas naadii H fi faadii H2 fayyadamnee enerjiin nuti argannu
ATP meeqa jechuu 34 jechuu kaalkuleeshinii duriitiin kan maatiin himuti jechuudha. Ifa miti? Okay. Inni biraa immoo anaerobic respirationidha. Anaerobic respiration gaafa jennu kuni oksijiinii adoon fayyadamin jechuudha. Oksijiinii adoon fayyadamin ATP qopheessuu jechuudha. Fakkeenyaaf seeliin gosa seelii dhiiga diimaa fi red blood cell. These cells use anaerobic respiration in glycolytic pathway. So here glycolysis is glucose is by producing 2 NADH converted to pyruvate, right? So this produced NADH and reduced to produce what? 2 NADH. NADH lamaan produced ta'e kuni deebi'ee NAD pilaasii lama nu uumaa jechuudha. NAD pilaasiin kuni pyruvate hydrogenii kenna. Kanaafuu pyruvatiin hangafa oxidized ta'ee jennaa miti amma immoo reduced ta'e jechuudha. Gara lactic acidiitti yookiin lactateetti jijjiirame jechuudha. Gaafa gara lactateetti jijjiiramu kana hydrogeniin by the way lactic acid jechuun pyruvatii hydrogenii gaafa kennineef yookiin gaafa reduced goone jechuudha. Naadiin lamaan kuni deebi'ee glycolysisii glukoosii keessatti fayyadaa jechuudha. Faayidaan lactic acidii kanaati tokkoffaa glukoosiin reakshinii gaggeessichaa fi glycolysisii gaggeessichaa fi isteeppii shanaffaa irratti naadi pilaasii barbaada. Naadi pilaasitti glyceraldehyde 3 phosphate irraati hydrogenii fuudhee ka'ee NADH hojjaa jechuudha. Kanaafuu yoo NADH kun hin jirre ta'e glycolysisii hin jiru. Kanaafuu inni kun NADH kana irra deebi'ee akka fayyadamuuf seeliin yoo oksijiinii hin jirre ta'e ATP produce godhicha akka itti fufuu fi gargaaru jechuudha. Ifa miti? So lactic acidiin kun deemee ka'ee eessa keessatti tuulamaa qaama namaa keessatti tuulamaa jechuudha. Keessattuu yeroo fakkeenyaaf exersaayisii gochaa jiru ta'e jiimii fakkeenyaaf yeroo unyee jennu yeroo puushaappii garaagaraa hojjennee jennu xuuncaan keenya nu gurgubataa jechuudha. Sababni inni gurgubatuuf maali? Sababa lactic acidiin achi keessatti tuulamaa jiruu fi lactic acidiin kun asiididha. Asiidiin kun gaafa achi keessatti akkumuleetu yookiin gaafa achi keessatti walitti tuulame dhiiba gaggeessa. Dhiibi kun shokkii yookiin namicha koomaa godhaa. Koomaa jechuun namichi bakka hin beeku jechuudha. If wallaalaa achiin duuba hin du'a qilleensa fudhachuu danda'a maasii kontiraakshinii gaggeessuu dadhabaa jechuudha. Dhiiba gosa kanaati geessee ka'ee achiin duuba sababa rispiraatorii maasiliillee shokkiin qabeeruu fi qilleensa waan fudhatee hin dandeenyee fi namichi hin du'a jechuudha. Waan kana ofirraa qabachuu fi qaamni keenya or our body to withstand this problem it uses course cycle. Course cycling kuni lactic acidii kana fuudhee ka'ee gara liiverii yookiin gara tiruu keenya keessa tiruu keenya keessatti lactic acidiin kuni hydrogenii irraa rimuuf ta'ee gara pyruvateetti jijjiirama. Pyruvatiin gara maaliitti jijjiirama jechuudha? Gara gulukoosiitti jijjiirama. Gulukoosiin kun deebi'ee ammallee seelii keenyaa fi hin fayyada jechuu. Gosa kanaa kun lactic acidii jechuudha. Lactic acidiin kun kan produce ta'u gaafa seelii dhala namaa keessatti yookiin animaalii garaagaraa ta'e garuu seelii yistii keessatti alkoolii itaanool jedhamu qopheessaa kana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti barnoota kana fakkaata viidiyoo animeeshiniitiin wal ta'a jecha. Yeroo kaarboohayidireetii fi wantoota garaagaraa nyaannu gulukooziin daaijesta ta'een duuba gara hidda dhiigaa kennaa seena. Hemoogiloobiiniin seelii dhiiga diimaa keessa jiru oksijiinii nu kenna. Oksijiinii kunii fi gulukooziin gara seelii seenu. Erga seelii seeneen duuba saayitoosoomii keessatti gulukooziin aerobic respiration gaggeessa. Yeroo gaggeessu kanaa reaakshiniin kuni glycolysis jedhama. Gulukoosiin achitti gara pyruvatii lamaa jijjiirama. Pyruvatiin kuni gara maayitookondoriyaa seena. Maayitookondoriyaa akkuma beekamu membreenii lama qaba. Membreenii qiraataaruunii membreenii inner maayitookondoriyaal membreen jedhamu seena. Egaa achi seeneen duuba pyruvatiin gara aseetaayil koo'ee jijjiirama. Gaafa gara aseetaayil koo'ee jijjiiramu kana kaarboon daayoksiidii tokkocha akkasumas naadii H tokko produce godha. Aseetaayil koo'een foormidi ta'e kuni oogizaaloo aseetiitii maatriksii keessa jiruuni wajjin wal nyaachuuni gara Krebs saayikilii seena. Oogizaaloo aseetiitii fi aseetaayil koo'een wal nyaachuuni inzaayimii sitireet sentees jedhamuuni gara sitireetii jijjiirama. Sitireetiin kunillee inzaayimii biraatiin gara aayisooositireetii jijjiirama. Aayisooositireetiin gara alfaa keetoo glutaareetii jijjiirama. Gaafa gara alfaa keetoo glutaareetii jijjiiramu kana kaarboon daayoksiidii tokko ofirraa baasuun akkasumas naadiin gara naadiitti jijjiiramu. Kana jechuun oksidaayizd ta'a jechuudha. Oksidaayizd ta'a jechuun hidroojiinii fi naadii kenna. Kanaaf oksideeshin jechuun akkasiin ta'e hidroojiinii ofirraatii baasuudha jechuudha. Achiin duuba alfaa keetoo glutaareetiin kunillee kaarboon daayoksiidii tokko of keessa baasuun akkasumas naadii tokkocha produce godhuun gara
succinyl CoA jijjiirama. Succinyl CoA kuni CoA ofirraa baasuuni ATP yookiin GTP produce godha. Gaafa kana gara succinatiitti jijjiirama. Succinattiin kuni gara fumareetii oksidaayizii ta'a. Oksidaayizii ta'a gaafa jennu haayidiroojiinii fi gara faadiitti dabarsaa jechuudha. Achiin duuba succinattiin kuni gara fumareetiitti jijjiirama. Gaafa gara fumareetiitti oksidaayizii ta'u maal produce godha? Faadiichitu produce godha jechuudha. Achiin duuba fumareetiin kuni bishaaniin wal nyaachuun gara maaleetiitti jijjiirama. Maaleetiin kuni haayidiroojiinii ofirraa baasuun yookiin oksidaayizii ta'uun gara oxaalo aseetiitti jijjiirama. Haayidiroojiinii ofirraa baasu kana eenyu kenna? Naadii. Naadii kennaa gara naadiitti jijjiirama jechuudha. Walumaa galatti Krebs saayikilii keessatti yookiin tiraayikaarboksilik asiid saayikilii keessatti naadii sadii fi faadii tokko akkasumas GTP yookiin ATP tokkotti produce ta'a. Akkana jechuun paayiruveetii gilaayikoosii irraatii waan lamaa gannuu fi Krebs saayikilii keessa warra jiru kana lamaan baay'inaa jechuudha. Kasati ture gara 6, kan 2 ture gara 4tti, kan 1 ture gara 2tti jijjiirra jechuudha. Kaarboon daayoksiidii lamatti produce ta'a. Footosinteesisiin kaarboon daayoksiidii fi bishaan fayyadamee gulukoosii fi oksijiinii nu kenna. Rispaareeshiniin immoo meetiree kaarboon daayoksiidii fi bishaan kan nu kenna kan jennee fi Krebs saayikilii keessatti kaarboon daayoksiidiin asitti produce ta'a jechuudha. Bishaan eessa uumama gaafa jenne elektiroon tiraanspoort cheen keessatti uumamaa jechuudha. Akkuma argitan kanuu elektiroon tiraanspoort cheen jechuun inner maayitookondiriyaal membreenii keessatti argamu. Elektiroon tiraanspoort cheenii kana keessa kompleksii 5 jiru. Kompleksii waan jedhamanii kun inni xiqqaan kun immoo kompleksituu bifa diimaa qabu gubbaa sun immoo coenzyme Q yookiin UB kuunoon jedhama. Inni itti aanu immoo complex 3, itti aanu immoo cytochrome C, itti aanu immoo complex 4, inni dhuma complex 5 yookiin ATP synthase enzyme jechuudha. Acetyl CoA ATP bacaa of keessaa qaba jechuudha. Energy isa keessa jiru gara naadiitti dabarsee jechuudha. Naadii fi gara faadiitti dabarsa. Faadiin fi naadiin kuni dhaqanii electron transport chainii mala sedative phosphorylation jedhamuun ATP produce godhanii jechuudha. Kanaafuu naadiin hin dhufaa kompleksii waanii fi elektiroonii lama kenna akkasumas haayidiroojiinii 4 maatriksii keessaatii gara intermembranian space'itti pamp godha. Isin galee by the way haayidiroojiin ayoonii fi soodiyeem ayoonota xixiqqoo fi molekiyuulota xixiqqoo fi intermembranian space'iin kuni permeable miti jechuudha. Maaliif darbuu hin danda'anu? Kanaafuu naadiin darbuu hin danda'u, haayidiroojiiniin illee darbuu hin danda'u. Garuu haayidiroojiiniin sababa inni darbuu fi sababa kompleksii jiruuti jechuudha. Egaa gara kompleksii waanii dabarseen duuba haayidiroojiin 4 pamp godheera. Elektirooniin tuuni gara maanii darreetti gara kompleksituutti achi darreetti jechuudha. Faadii H2 akkuma si argitan kana elektiroonii lama fidee kennaa garuu garaagarummaan kompleksii waanii fi tuu gidduu jiru kompleksituuni haayidiroojiinii gara intermembranian space'ii paamping godhu jechuudha. Elektirooniin kompleksii waanii fi tuuraa dhufanii gara eenyu darbanii gara coenzyme Q yookiin UB kuunooniitti darba. UB kuunooniin kuni elektiroonii kana fuudhee ka'ee gara kompleksii 3 dabarsa. Kompleksii 3 gaafa baasu kompleksii 3 haayidiroojiinii akkuma kompleksii waanii haayidiroojiinii 4 gara intermembranian space'ii pamp godha. Achiin duuba elektirooniin kuni gara cytochrome C tara. Cytochrome C kuni kompleksii 3 irraa fuudhee ka'ee gara kompleksii 4tti dabarsa. Gaafa kompleksii 4 kompleksii 4 haayidiroojiinii 4 adoonxeenii haayidiroojiinii 2 gara alaa baasa. Achiin duuba egaa kompleksii 4 bayan duuba elektirooniin final electron acceptor fi kennama. Zaatis oksijiinii jechuudha. Oksijiiniin egaa elektiroonii fudhateen duuba haayidiroojiiniin wal nyaachuun bishaan uumaa jechuudha. Bishaan bakka kana uumaa kaarboon daayoksiidiin Krebs saayikilii keessatti uumameera jechuudha. Walumaa galatti kompleksii waanii fi kompleksii 4 elektiroon tiraanspoort cheenii jedhama jechuudha. Elektirooniin naadii fi faadii gara oksijiiniitti darbaa jechuudha. Gaafa darbu kana maal godha haayidiroojiinii gara intermembranial space'itti darba. Haayidiroojiiniin darbu kun cadheetti hin darbu. Bu'aa qaba. Bu'aa inni qabu ATP synthesize gochuu fi nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf haayidiroojiinii 4 ATP tokko nu qopheessaa jechuudha. Akkamiin qopheessaa? Chemiospotic hypothesis maan jedhaa? Haayidiroojiiniin gara alaa pamp teessuun electrical gradient, pH gradient fi concentration gradient uumuu qabaa jechuudha. Kana jechuun haayidiroojiin ayooniin ala jiru intermembrane space keessa jiru guddaa kan maatriksii keessa jiru xiqqaa kanaafuu gradient kana fayyadamee ATP produce godha jechuudha. Akkuma si argitan kana gaafa haayidiroojiiniin gara ATP synthesii seenu ATP synthesii rotate ta'aa gaafa rotate ta'u kana gara haayidiroojiinii gara keessaa ol seensisa yeroo akkuma rotate ta'aa deemuun active site'iin ATP synthesii kun hin jijjiirama gaafa kana ADP fi inorganic phosphatein dhufanii baandi ta'uun ATP produce ta'a jechuudha. Kabajamoo jaalatamtoota hordoftoota YouTube akkam ilaaltan animeeshinii isiniif qophaa'e deebii keessanii koomentii irratti hin barbaada. Viidiyoo kanaan nama biraalleetti sheer gochuun chaanaalii keenya guddisaa akkasumas viidiyoo biraalleen wal dachaana. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa, chaanaalii
subscribe godhaa akkasumas copy link godhaa nama hundaan dhaqqabaa. Akka kanaan barsiinya waan ta'eef viidiyoon asiin duuba hojjetamu isa kanarra bareechinee haga danda'ametti qophii gahaa hin taasifne waan ta'eef asiin duuba inzaayimii kan itti fufnu ta'a. Galatooma.